Okay, akkam jirtu barattoota keenya barsiisaa Galchuudhaan Balaanaan jedhanii Bulee Horaa Yuunivarsiitiitti barsiisaa saayikooloojiiti. Har'aa mata duree waliin ilaallu waa'ee riiserchiiti yookiin qorannoo isa jennuuni research methods in psychology. Jedhu maloota qorannoo saayikooloojii keessatti kan jedhu waliin ilaalla. Kan hubachuudhaaf qabxiiwwan nu gargaaran sadii tokko ilaalla. Tokko mala saayinsawaa kan jedhu inni lammaffaan immoo tiyoorii kan jedhu. Tiyooriin kun afaan Oromootiif afaan Ingiliffaallee yeroo baay'ee tiyooruma jennee fayyadamna. Inni sadaffaan immoo hypothesis. Hypothesis kan jennuun kun immoo hariiroo jijjiiramoota yeroo qorannoo raawwannu jijjiiramoota variables kan jennuun dependent and independent variables kan jennuun jijjiiramoota of danda'oo ta'anii fi jijjiiramoota of hin dandeenye kan jennee bakka lamatti qoonnee ilaallu yoo ta'u inni sadaffaan isa kana jechuudha. Hypothesis kan jennuun isaa kanaafuu scientific method kan jennuun malli saayinsawaa yeroo qorannoo gaggeessinu kan jechuun qorannoo keenya keessatti mala saayinsawaa fayyadamna. Inni lammaffaan immoo tiyoorii fayyadamna jechuudha. Tiyoorii fayyadamna jechuudha. Inni sadaffaan immoo hypothesis kan jennuun hariiroo jijjiiramoota lamaan gidduu jiru xiyyeeffannaa kennuudhaaf jechuudha. Itti aansee immoo gosoota qorannoo major types of research methods maloota gosoota maloota qorannoo kan jennuun as keessatti gosoota sadii ilaalla. Inni tokkoffaan isatti deemu dura gosoota kana akkaataa gosooti qorannoo uumamuu isaaniitiif sababoota lamatu jiru. Wanti adda isaan godhu jechuudha. Wanti adda isaan godhu sababoota lamatu jiru. Inni tokkoffaan kaayyoo qorannoo nuti gaggeessinu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo galma qorannoo kennaa ta'a jechuudha. Galma qorannoo kennaa ta'a. Qabxiiwwan lamaan kana irratti hundaa'uudhaan gosoota qorannoo bakka sadiitti qoonnee ilaalla jechuudha. Inni tokkoffaan descriptive research kan jennuun gosa qorannoo descriptive kan jennuun wanta ibsamu jechuudha. Wanta kallattii garaagaraatiin qorannoo kallattii garaagaraatiin ibsamu ilaalu ta'uu danda'a. Descriptive kan waa ibsu. Inni lammaffaan immoo correlational. Correlational kan jennuun kun immoo qorannoo gosa qorannoo ta'ee wanta tokko gaafa qorannu jijjiirama wanti sun fide yookiin hariiroo wanta lamaan gidduu jiru ittiin kan ilaalu ta'a. Inni sadaffaan immoo experimental research method gosa researchii experiment ta'e yookiin bifa yaaliitiin kan nuti gaggeessinu ta'a jechuudha. Bakka kana sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Hiikasa bal'inaan gaafa ilaallu descriptive research method kan jennuun fakkeenyaaf qorataan yookiin namni researchii san hojjetu researcher simply records what he or she has systematically observed. Descriptive research keessatti qorataan sun qorannoo akkasii gaafa gaggeessinu wanta argine sabumatti wanta argine wanta daawwanne kamiyyuu record goona jechuudha. Galmeeffachuu dandeenya yookiin viidiyoodhaan sagaleedhaan waraabuu dandeenya jechuudha. Descriptive research methods include jedha wantoota inni of keessatti qabatu sub type jechuu dandeenyaani. Descriptive research jalatti naturalistic observation kan inni jira. Naturalistic observation kan inni kun immoo qorataan tokko yeroo qorannoo isaa gaggeessu yookiin odoo interview tokko hin raawwanne adeemsa isaa keessatti adeemsa guyyaa guyyaa taasisu keessatti wanta daawwate san hin galmeeffata jechuudha. Daataa ragaalee garaagaraa hin funaannata jechuudha. Naturalistic observation jennaan jechuudha. Yeroo kana immoo qaamni qorannoo irratti gaggeeffamu yookiin wantoonni qorannoon irratti gaggeeffamu ifan ta'an jechuudha. Abbaa riiserchii san gaggeessu yookiin riisercherii san malee nama qorataa san malee qaamni biraa hirmaataan biraa hin beekamu jechuudha as keessatti. Inni itti aanu immoo case studies. Case studies kan jennuun kun yeroo baay'ee qorannoo yeroo dheertuu waggoota baay'ee fudhachuu danda'u. Fakkeenyaaf haala jijjiirama sammuu namaarratti qorannoo gaggeeffamu ta'uu danda'a. Kanaaf waa'ee sammuu namaa kana beekuudhaaf yookiin rakkinoota sammuu garaagaraa beekuudhaaf yeroo baay'eetti fudhata jechuudha. Akkasuma immoo human psychological development kan jennuun cognitive development kan jennuun haala guddina sammuu dhala namaa beekuudhaaf
umrii daa'ima tokko umrii daa'imummaa isaatii kaasee haga ga'eessummaa isaatti yoo xiqqaate waggaa tokkorraa kaasee haga waggaa ga'eessummaa yookiin waggaa 20-25 hagas ta'uu danda'a. Qorannoon waggootaan yookiin dureeshinii isaa waggaadha yookiin waggaa lakkoofsisuu danda'u kun case studies research jechuu ni dandeenya. Inni kun immoo sarvee kan jennuun kun immoo daataawwan garaagaraa kallattii garaagaraatiin funaannannaa jechuudha. Sarvee kan jennuun achi jalatti fakkeenyaaf saampilii fudhannee saampiliin sun immoo hawaasa tokko bakka buutuu danda'a bakkeewwan garaagaraatii gaafa fudhannu sarvee research method jechuu dandeenya jechuudha. Kana fakkaata. Inni itti aanu steps of research kanuun tarkaanfiiwwan yeroo nuti qorannoo keenya gaggeessinu fudhachuu qabnu as keessatti ilaalla. Aga tarkaanfiiwwan naannoo 5 kanatu jira. Tarkaanfiin inni jalqabaa yeroo qorannoo kamuu gaggeessinu keessatti tarkaanfiin jalqabaa rakkinicha beekuudha. Rakkinicha bold godhanii mul'isuudha. Maal jennaan asitti step 1 is defining the problem. Kana jechuun rakkinichi maal akka ta'e rakkinicha hubannaa jechuudha. Rakkinicha hiikaa kennaa jechuudha. Rakkinicha bold goonee rakkinichi kun eenyuyyuu understand gochuu kan danda'u. Waa'een nuti qorannoo irratti gaggeessinu sun namni kamiyyuu rakkoo ta'uusaa yookiin dhimma qorannoodhaan furamu ta'uusaa qaamni kamiyyuu understand gochuu kan danda'u yookiin qaamni kamiyyuu consider godhuu wanta danda'u ta'uu qaba. Steepii kana maal jennaani defining the problem jennaan jechuudha. Rakkinicha ibsinaa jechuudha. Rakkinicha bold goonee rakkinicha mul'isnaa jechuudha. Rakkinichi wanni kun qorannoodhaan wanta furamu ta'uusaa akka inni mul'atu bold goonee mul'isnaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo tarkaanfii lammaffaan formulating hypothesis. Formulating hypothesis kan jennuun fakkeenyaaf qorannoo kana yeroo qorachuudhaaf itti seennu after having an observation surrounding or perceiving the problem, you might form the educated guess about the explanation of your observations. Fakkeenyaaf eega qorannichi rakkinichi wanni qorannoodhaan furu sun booltee mul'ateen booda qorannoo kana yoo gaggeessine consequences isaa yookiin bu'aan qorannoo kana maal ta'uu danda'a kan jennu geessi goonaa jechuudha. Geessi goonaa jechuudha. Kana maal jennaani hypothesis. Rakkinni kun yoo qorannoo irratti gaggeeffame furmaata isaa kana ta'uu danda'a kan jennu imagination dhaan ta'uu danda'a yookiin immoo wanta tilmaamne tokko tilmaama lafa kaa'uu danda'u baannaa jechuudha. Isa kana maal jennaani formulating the hypothesis kan jennu steepii lammaffaan isa kana. Steepiin sadaffaan immoo yookiin tarkaanfiin sadaffaan testing hypothesis kan jennuun wanta geessi goona san immoo test goona jechuudha. Hagam wanni kun nu milkeessa kan jedhu fakkeenyaaf bu'aa qorannoo sanii ta'uu danda'a. End resultiin yookiin bu'aan dhumaa sun test goona jechuudha. Test goona jechuun immoo examine goona jechuudha. Kallattii garaagaraatiin akkan furmaata ta'uusaa mirkaneessina jechuudha. Isa kana maal jennaan testing hypothesis jennaani. Inni afuraffaan immoo drawing conclusion. Eega waan kana furmaata kana ta'e jenneeti yaadi guduunfaa immoo specific solution for that problem kan jennuun. Fakkeenyaaf yaadi waliigalaa yaadi cuunfaa kan inni qorannoo kanaaf akka furmaataatti wanni kun rakkoo kanaaf furmaata ta'e wanni nuti jennee lafa keenyu sun maal jennaani steepii afuraffaa irratti drawing conclusions. Yaada baay'ee ta'uu danda'a jechuudha. Yaada san keessa drawing conclusion gaafa jennu yaada dhiyeessina yaada kuufannaa jechuudha yaada furmaataa. Yaada kuufan yaada kana keessa yaadni hambisuun jiraachuu danda'a. Yaadni malee akka keenyatti qofa fudhatamee akka namni biraa akka nama biraatti immoo achi keessa oomishee ta'uu danda'a jechuudha yaadni. Walumaa gala yaada kana kurfeeffannee yaada furmaataa kana gaafa lafa kaa'nu yaada guduunfaa rakkina kana gaafa lafa kaa'nu drawing conclusion jennaan jechuudha isaan. Inni afuraffaa fi inni dhumaa immoo waan draw goonee lafa keenya san immoo calallee cuunfinee gara dhumaatti gaafa deemnu reporting the result. Wanta bakka gudunfaa rakkina kanaa ta'e resultii qorannoo keenya report goona jechuudha. Ifa goona jechuudha. Underline waan ta'e rakkina kanaaf waan qorannoo gaggeessaa jiru kanaaf steepii baay'ee ta'uu danda'a baay'ee nuti. Afaaniin amma gabaasnee akkas jennee malee wanni kun waan yeroo dheertuu nutti fudhatee yookiin tarkaanfii dheertuu waan nutti fudhatee danda'a. Innaa kanaaf steepiin dhumaa reporting results kan jennuun
yaada gudunfaa isa dhumaa qorannoo keenya gaafa lakkeen isteetii kana fayyadamnee yeroo qorannoo keenya gaggeessinu tarkaanfiiwwan kanneen fudhannaa. Wanti isiniin galle yoo jiraate asirratti koomentii keessan irratti nu barreessuu dandeettu. Yeroo kamiyyuu waan ifa isiniin taane kana caala bal'isnee isiniif ibsuudhaaf qophiidha waan ta'eef wanta mata duree kana irratti waan isiniin galle koomentii keessan irratti nu barreessaa. Galatoomaa. Horaa bulaa.